Abbaan badii tokkoffaan usiin siin jee. Kopheetiyya fuuta ganaa. An kopheete. Kopheetiyya fuutaan siin jee. Ani hin gochiifne akkaan hin gochiifin hin beekan. Ni kakatanii siin jee. Sababni nama hiikii unaan jee. Dhaggeeffadhu. Waanuma jechuu qabu siin jee. Gaafiin ati qabdu tana. Nuumaa biitu. Aboo tanaa hin siin jee. Nuumaa biitu. Ni fuusisa jee. Isiidhaas maraachee. Isinii kun nama fayyaa hin qabne moo nama fayyaa qabu? Kana laal wanni naa hafeen isaa mana maraataa geessuu qofa. Mana maraataa waliin nageessite yoo nageessite mana maraataa. Kan isaatiin seemuu jira nagee. Ni fuusete. Amma fuudhaa fi heeruma haasa'u hin jirru jee. Saba akka takkaa hin beeku hin barbaanne ammaas naqqa jibuu fe'aa. Isiidhaa wajjin hin barbaade. Tana laal haasa'u reefu didde amma fiddee jirta. Jeetiin jirtu. Dhagayi afaan tokko keessa jechi lama ba'uun sirrii miti. Akkana dhiyoota naa dhufee miti amma isin fuudhaa fi heeruma iddoo jirra moo maalirra jirra? Ati gattaa'e. Anamma yoo isin bira Aboo nufaa gattaa'e isin jee najjeesee fi jinnii miti gattaa'e. Aboo. Garuu ibiddaa mi marga? Kan makkasaa fakkaata. Akkasaa akkam bo'o nama gosa isaan addaa. Humnaan malee tolli isin bira hin jiru. Anamma dhagee wanta akkana si gaafadha. Maal na gaafadha? Wanni si gaafadhu waan fardi. Angaafii nan barbaachisu. Waan fardi. Hin barbaachisu. Maal ati namarraan addaa? Namarraan addaa miti. Akkaataatti waa nama gaafataniitu jira. Akkasanitti si gaafachuu deemaa gattaa'e. Boo amma na gaafachuuf si deebisuuf miti. Ani amma lubbuu namaa tabadde. Ati oomumaan si hojii mareetiin hin jirtu. Lubbuu namaa tabadde saniin barbaada dhufe. As keessa ta'e saniiti. Si gaafachuu irraa hin qabaa waan. Eenyu na gaafata? Waan hin fedhu sana si gaafadheeti si hojii nama Ati fe'uusaa mana kana itti dhufte moo? Mana kanatti itti dhufe. Eessa qabdare? Isii moo? Ee. Baatee kuttee ishee jala kuttee. Eessa eenyu jala? Jaarsii jala kuttee. Jaarsii jala keesse. Boo ati eessa keessa michoo? An Mata taphattanii isa isin. Feeruusaa dhiiseetiin deemeen jee najjeefta malee mana kanatti hin dhiiseetiin yoo dhiifneen deemne jaan haa kakatanii ibidda kun isaarraan tarkaanfatanii. Kun jaarsa harkatte jamboo. Aboo. Anaasa keessan kakkanaa kana balaa jechuun karaarraa deemu hin beenye bakka iddootti deemullee hin beenye. Tokkollee fudhachuu. Ati bar durumaa lolaan seente lola meeqa xiqqisho barate. Lolama. Fardiin si gaafachuu deema. Isa kanaas ni fuusee jirta. Takka jee. Amma fuudhaa fi heeruma idduun jiru. Asitti keessa jiru abbaa dubbachuu jira. Abbaa jaartiidhaan bachiiseetu taan na fuusiin jechuu jira. Kana laal wanni naa hafeen isaa mana maraataa geessuu qofa. Mana maraataa. Waliin nageessite yoo nageessite mana maraataa. Kan isaatiin seemuu jira nagee. Ni fuuseettee deemaa deemta. Amma fuudhaa fi heeruma haasa'u hin jirru jee. Laan ni fuuseettee deemta inni maraata beeyta. Nin fuudha jettee deemtaanii. Maraata akkamitti fuusisamme? Ma eenyu fuusisan? Intala eenyu fuusisan? Akkami maraata intala kannan? Gaafiin ati qabdu tana. Gaafiin an qabu. Tana. Guddoodhaan qabaa gaafa natti himamu jirtu inni kun. Gaafiin ati qabdu tana. Nuumaa biitu. Aboo tanaa hin siijee. Nuumaa biitu. Ni fuusisa jee. Isiidhaas maraachee. Isinii kun nama fayyaa hin qabne moo nama fayyaa qabu? Nama fayyaa qabu guddaadha. Bareeda erga nama fayyaa qabu taate gaafiin ati qabdu tanumaa hin siin jee. Tanumaa miidhe. Ati kamitti? Tun amma gaafiin tun laal numaaf badii qabaatus dhiisus yeroo si eeggattee dhufti. Amma gaafiin tun hin dalaydu asitti namni wanni as dhufneef lubbuu namaa tabadde sanuu michiyoo sun miidhuyde yartuu ta'e isin jalaa badde barbaaduuf dhufu. Garuu barbaaduudhaaf qophii miti isin. Nama akka maraataa wal keessa garagalee maaltu fide kana? Wauma kanaa mataa keenya itti yaadnee barbaadne hanga dandeenye. Eessa? Saba akka takkaa hin beeku hin barbaadne ammaas naqqa jibuu fe'aa. Isiidhaa wajjin hin barbaade. Eessa fa'aa barbaadan isin? Bakka isin nageessitee hojjetan. Eessa fa'aa dha michoo? Ati dhugaa hin uummanni kun. Tun eessa beektee eessa geessitee numaaf? Basi manuma duraan wajjin dhaynu naafisi wajjin dhaquu ture ati dhaynee gaafanne hin jirtu ammoo achi feetusumaa hin garreen hin jiru. Naaf Abdullaa wajjin dhaynee jechaani. Hin agarree jam manuma sanin laaltanii deebitan. Jibbaata namaa godha ka. Dhufne. Duuba jaarti amma beektu ishillee. bareeda ati waan gaarii naan jette ati sammaan tana laal haasa'u reefu didde amma fiddee jirta. Jeetiin jirtu. Dhagayi afaan tokko keessa jechi lama ba'uun sirrii miti. Jechi lama kami. Tokko ka jette michiyyoo jaarsuma sii jala kutte naan jette. Akkitti jala. Qabadhu ka. Ayyee. Akkitti jala kuttee miti. Ayyee. Kanaan jettee sani. Ayyee. Haasaa lama barbaadu jechuu kiyyaaf hin jee. Ayyee. Amma deebiteeti baddeetu barbaanne michiyyoo waliin hin barbaadin jenne. Maaliif waa lama dubbatta? Ati maraata moo fayya qabda? Akkitti dubbannee jira. Akkamitti dubbanni naan jiina gaafa. Inni dhufee kute guyyaa lama daali deebi'e.
Sibira jirti. Feerusaan karam kuttee nuun jenne. An ajaa'ibni anuma qabata. Hayyee. Hogguu inni garam kuttee nuun jiru. Akkana akka ittiin mullee niin dabeen. Hayyee inni isa fakkeenyaaf hayyee akkana si jala kuttee moo walii dhufte moo akkamii jeetiin gaafadhe. Yeroon gaafadhu akkana jennaa deebise inninis. Garuu immoo jala kuttee inninis nagare naan jedha. Amma jaartii dhaabbee barbaadattiin jira jedha. Kamtu gara wala. Isaa jedha. Hayyee. Ani hanga dhimma kiyyaa jechuun hangaan beekuuf isii hojii jibbaata dhaqee ilaale akka namaatti jechuun osoon isaas barbaaddachuun ta'in maaliif ilaaltee naan jette isiidhaan duraanis wallaan dhufe akkana naan jettee na dawwalte garuu immoo isiin na dhiistee kutte erga na dhiistee kutte hanga namni talaalutu akka laale hayyee duuba maaliin godhare. Maali dubbina kanaa dubbina qabata. Hayyee. Kalaas hanga namni laalu san erga inni si nagarre jee dhaqeetii ilaale. Laaleeme jaartii ta'e bakka dheeytus ni beekta. Laali awwaliin jeen kalaas ballaas keessa hin beeku. Isinii bachiise isin akkanatanii. Anaa fi buu. Walii bas kennuu fi dhiisuu bira jirtan jechuudha. Inni akkas jedhe. Isii baddachumatti itti dhiiftan. Ammaan itti dhufee bar ergaan bee akkanatti hin kaadiraa bulu jira. Isaan barrafanii bulu jiran. Isii amma isaa dhufte. Isaa akka dhufte eenyu akka taate baruu dandeessaa ammaan tana yoo dhugaa rabbii dubbanne. Hayni akka yoo ta'e. Amma isii baruu fi dhiisuu. Hayyee isii waa'ee isii maaliif na mormiti? Mucaa. Maaliif dubbachuu dandeenya? Anaasaa kee dhageeffadhu sammuun tiyyatuun irraa boqonnaan qabdu. Asii miti mana keessaanis haasawuma keetu ka'ee jira. Waa'ee feerusaa tana. Isa haasa keetii kaan itti deebina rakkoon qabu. Amma isii tana qofa as baasuuf ni carraayitanii boo isin lamaan. Wajjin jirre woo isii barbaadu. Ni carraayitaniin isin hin jee moo dubbi daladdaltan. Isa gaafadhu abbaa mana. Boo isii as baasuuf ni carraayita moo dubbi daladdaltan. Ani si as baasuuf har'aas borus taa'utti isin jiru. Deemeetiin barbaadu jira. Taa'utti akka jirtu teessee asii isintu bachiise isintu maarree godhe isin maaltu fide. Isaan itti dhufeetiin kan amma isiin asitti waa takka taatullee ganda waliif gallaa. Amma isii barbaaduuf isinii kun ni carraayitaniin isin hin jee. Carraaqu jirree har'aas borusan bakka dalagaa isiinis dhaqeessi jee. Waree biroo hin barbaadu. Isii as baasuudha. Karaa gabaabaa. Bakka isii isaan biratti hin dhiise isaan asaa baasanii. Bakka keessanii fiduudhaan siin jee. Anamma bakkaan kaa hin qabu irraa bahii naan jedha. Amma jaarsa jaartii wal lola fakkeenyaaf. Ati irraa isaan naan jee. Hiikii naan jee biyyoo teenya. Ati isii dhukkubsu maal lafa jettan. Annamni sun miidhu inaan ajjeesuun barbaadaa hun jeen isaan. Ajjeesu barbaadaa? Si du'aa ugaa. An haa du'u badala sii garuu immoo miyyoon tun lubbuudhaan dura barbaadamtee argamuu qabdi. Atis deemtee barbaadu qabda. Ayyaanni ni dhaabbatee. Sii abbaan sababaatu. Abbaan sababaana. Akka abbaatti sababaa taate najjeefta malee dhaggeeffadhu. Ani biddaas turteen irraa quufe gaafa isii hojii jirtu jirurraa kaafne. Amma an dirqama yookaan fuudhuun qaba Abdallahi dhaggeeffadhu. Dirqama immoo feeruzaan dura argamuu qabdi fuudhuu hiyyaan dura. Miyyoon sanis dhufu qabdi. Ati kophee tiyya fuuta ganaa. An kopheete. Kophee tiyya fuutaan siin jee akkasin naa qabatta. Tana wannummaa miyyoo maraachitee hojjettee. Kophee tiyya fuudhaan jee amma booda kana. Fuutee jirta. Urjii. Tana hin jiraachi. Baaftee jirta. Tabiraatiin si fuudhaan aan jenni maanu. Si fuusisaan aan jenni. Dhageeffadhu kana dhageeffadhu. Naa waan hin fuudhuun hin qabne. Kanneen akkas jeebar amma haasa'ullee hin feene. Garuu narraa finnaaniin haasa'u jira. Kaniin ittiin si fuusise jee gammachuu jettanii mana na yaamtanii. Itti himi waa'ee miyyoo isaanii san taanan. Boon amma waa'ee miyyoo isaanii itti himuuf miti. Hayyee. Ani yeroo dheertuun qaba. Mush akka ofii sammuu dhabdetti sammuu na dhoorkuudhaaf hin yaalin harkachuuf hin teessu kan. Ta isiin rakkoo qabdu erga isii harkanne fuula duraaf itti himuuf qophii. Waan isiin rakkoo qabdu isii durattis taayitiin haasaa. Kan ammoo sittiin fuudhallee jeen aara isii irraa hin jee ammoo ati namatti fuudhanii miti kan isii jalaa fuudhanii. Kana qabadhu. Isiin eelaa fuudhuu taanaan. Bar haadha ilmaanii taate malee kan jalaa fuudhanii siin jee. Sababni nama hiikii unaan jee. Dhaggeeffadhu. Waanuma jechuu qabu siin jee. Hayyee ammaan tana bakka teenyee wal morminurra bakkaan isaan biratti hin dhiise isaan gaafadhuu siin jee tana maaliif hin gaafanne? Eenyuun gaafadha? Isaan biratti hin dhiise ati irraa deemnaan janiiti. Isaatu kuchiisee unaan jaala. Ani hin kuchiifne
Akkaan chiifin hin beekan. Ni haqatanii siin jee. Mumaa kana haasasaa afaan isaa kana ni beekan. An kana wallaalee tina sinna jiru jiraate. Dhagee deebisaa takka bichaa si deebis. Ni dhufe nutti akka jaartii wallaalutti nutti hin dhufne. Yeroo dhufe lola isiitiin dhufe nama fayyaa hin qabnee fi wal lolchiisu ta'a. Sii fayyaa qabaarraa ba'edha. Isii cistu lafatti itti fi. Inni sirriidha. Baatee tasgabbootee jaartii ta'e yaalatu sirra jira. Bahee tasgabbaa'ee yaala jee deebi'ee dhabe immoo. Amma maal taasisaan boo? Amma isaan biratti dhiise waan asaan hagaa yoo amma lubbuu si baafna jettan malee wanni biraa takka illee nu hin jirtu. Ani isaan biratti hin dhiise. Irraa bahin hanjan. Rafeetiin na biraa kottee hanjamaan akkana isee. Namni sun miidhuge boodaa ifa ajjeesuuf ta'a ifannisuuf ta'a ifa qabata. Ifaadha qabata. Akkamitti biraa rafuu danda'amame. Nu eeguu qabdan erga biraana baaftan eeguu qabdan nama sun miidhugee jiru. Nama dhukkubu tokko ni deema Amma olii taate. laal akka fedhee taate maraataadhaan jedhamu kun neena. Walumaa galattuu wanni taatee jirti. Taateeyyee. Amma wanni irraa saana barbaadanii isee rakkachuudha. Barbaadu atiis nuuchi barbaadu qabsa. Abbaan badii tokkoffaa nu siin jee. Qalbiin dhalaa xiqqoodha. Kasiin fuusisanaan jee nalleen fuusisin waa meeqa nu itti tuumte siiyuu. Maal faan isin Ati siin fuusisanaan jetteeti awwayin qabuun siin jee. isitti naasa'e waan biraa. Isin maal haasofte isin asin Duuba ni maqaa akkanaa eessaan hafidde boo. maqaa akkanaan Kalaas ajjeetus. mixiyyoo san bitaa mixiyyoo siin Biyyoon sanaa dhuftu asirra barraa. Boo ati fi fayyaa ni qabdaa. Fayyaa akkamitti hin Saanuma qabne? takka ati fayyaa ni qabdaan jee. Amma michiyyoo fiduu fi dhiisuu bira jirra moo michiyyoo mataan badde sana Naaf himamtee jirti dubbiin santu maraachee. Kam. Isaan awwaala ta'u badde tana barbaadaa fi daachi booda taatanis fida. Ummata fayyaa hin qabne. Aboo an harka kiyya nan balleessinaa sillachuu fayyaa waan Anamma harkisi baduus nuumaaf. Michiyyoo saniitu maraachee. Duraan hin du'e narraa miti.